Allahun an Qur'ana buuseera jedhee dubbateera Qur'ana keessatti. Qur'ana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Allahu nazzala ahsana Sagaleen kun jiru? kitaaban na dhagaarta nagaama dhagaa jiraan. Yesuus. Hin nagaamu kan kojo. Sagaleen kun jiru? Jira dhagaa jira. I'm sorry. Irra naa deebiin dhageenye waa ati jetteef. Allahn Qur'aana natti buuse jedheeraa jette. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa 15 lakkoofsa sagal irratti innaa nahnu nazzalna dhikra wa innaa lahu lahafidhun jedhee Qur'aana nutti buuse nutti tiksa jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbatee jira. Innaa kan jedhe eenyudha? Sun gaaffii biraadha. Sun mata duree biraadha. Innaa kan jedhe eenyudha? Sun mata duree biraadha naa deebisi yotte garuu siin deebisa rakkoon hin jiru daqiiqaa keeti waan ta'eef rakkoon hin jiru. Innaa kan ofiin jedhe eenyudha? Ayyee innaa kan jedhe eenyudha jette Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti akka seer lugaa afaan Arabiffaa keessatti waa lamaa fayyadama pirulaariidhaa fi akkasuma maajistiidhaaf fayyadama yookiin litta'aziim jedhama jechuudha. Akkuma afaan Hibruu keessatti fakkeenyaaf waan tokko maajistiidhaaf nuyi jechuun maajistii fi akkasuma pirulaariidhaaf fayyadama. Akka afaan Ingiliffaa keessatti yuu jechuun nam tokkoofis dhiiraafis dubaraafis nama baay'eedhaafis nama dhuunfaadhaafis yuu jechuun akkuma fayyadamu afaan Arabiffaa keessattis innaa jechuun nam tokkoofis nama hedduufis hin fayyadama. Kanaaf Rabbi subhaanahu wa ta'ala innaa jechaadha ofiidhuma isaatiif. Galatoom. Allahun ani Muhammadin si ergadheera ofiin jedhee jira. Allahun ani Muhammadin ergeera yookaan Muhammad Allahun ani ergateera jedhee jira. Qur'aana keessa jira wanni kun. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti maal jedha boqonnaa 21ffaa keessatti lakkoofsa 25 keessatti wamaa arsalnaaka min qablika min rasuulin illaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha illaa ana fa'budni jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergamoota si duraallee taatu nuti ergamaan kan biraan Rabbi tokkicha malee kan dhugaan gabbaramu hin jiru jennee hin ergine sinillee si ergine jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratul Faatir keessatti wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin rahmata addunyaa kanaaf goone malee sin ergine jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbate achumaan boqonnaa 48ffaa keessatti aayata dhumaa keessatti immoo Muhammadur Rasulullah Muhammad ergamaa dhumaati jedhee nu dhugoomse jechuudha. Kanaafu si ergeera jedheeni ra'ee wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin jedheen. Galatoom deebiin hin jiru sababiin isaa Allahun ani ofiin hin jenne innaa jedhee innaan eenyu akka ta'e hin beekamu. Sun qaamni jedhaman beekamu. Islaamni guyyaatti si'a 5 salaatan kana salaanni kun Allahun Muhammadin Qur'aana keessatti si'a 5 salaata guyyaatti yeroo san salaata jedhee ajajee jira. Hayyee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti salaatonni akka jiran dubbate salaata sana keessaa jalqaba Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratul Nisaa keessatti maal jedhe muumintoota irratti salaata yeroo sa'aatiin salaatuun dirqama jedhee yeroodhaan salaatu yeroo jedhu wannoonni kun yeroo akka qaban dubbata. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa 2ffaa keessatti suuratul Baqaraa keessatti maal jedhe haafizuu salaati wassalawaati alwusxaa jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala salaatutan irratti maal godhaa jedhe eeggadhaa keessumaa salaata gidduu jirtu jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala salaanni gidduu kun eenyuna salaata asriiti jechuudha. Salaata fajrii immoo boqonnaa 11 keessatti maal jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala inna salaata alfajri kana jedhe salaata fajrii irratti dhufee dubbate waa'ee salaanni fajrii akka jiru. Waa'ee zuhurii immoo dhaqee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa 21ffaa keessatti waa'ee zuhuriidha dhaqee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala salaata zuhuriidha dubbate jechuudha. Salaata ishaas achuma irratti dubbate salaata ishaa boqonnaa 24ffaa keessatti yoonaa baasite deeqaa dhaabdee si baasuu danda'a waa'ee salaata ishaa achi keessatti dubbate jechuudha. Salaanni si hafe maaltu jira? Salaata magriibaa maal jedhee salaata galgalli yeroo aduun seentuu fi yeroo aduun baatu jedhee salaata fajrii fi salaata magribaa walitti dubbate jechuudha. Aduun kan seentuu fi yeroo aduun baatu jedhee dubbate. Kanaafuu salaatan shanan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti dubbateera. Kanaafidha Jibriil alayhi salaam jedhan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam salaata shanan waqtii isaatiin dhufee nu garsiisedha. Sahih Bukhaarii keessatti salaanni shanan dirqama ilma namaa irratti ta'eera jedhanii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam dubbatanii jiran. Kanaafuu salaanni dirqama irratti seera salaanni shananu. Injiru Qur'aana keessa takkaan arganne zuurii subii asraa magriibaa ishaa'ii salaati jedhan tartiiba isaatiin takkaa akkanatti salaati kan jedhe takkaan arganne aqimil salaata liduluuki shamsii sun ammoo waan biroo haasaa anyhow itti haa darbu suuraa 91 suuratul alaq lakkoofsa tokkorraa kaasee qaamni gaafa sana Muhammaditti dhufee dubbisi jedheen qaamni sun maqaan isaa eenyuun akka ta'e suuraan sun dubbateeraayi.
Suuraan sun dubbatu baatu suuraan biraa dhufee dubbatee jira eenyu akka ta'e. Rabbi subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti wanni inni dubbate maalinni bakka lama keessatti kan inni sifimu keessaati. Inni tokkoffaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti boqonnaa 26 lakkoofsa 192 keessatti Jibriil alayhi salaamtu Qur'aana irratti buuse jedhe waan ta'eef iqraa kan jedheef Jibriil alayhi salaamtu dhufee isaan qaree jedhe. Lammaffaa ammallee Rabbi subhaanahu wa ta'ala kan Qur'aana kana isa barsiise Jibriil alayhi salaam jedhee kan surah boqonnaa 53 keessatti dubbate. Kan sadaffaa immoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan inni dubbate jechuudha. Jibriil alayhi salaam kana barsiisuu keessatti suuratul qiyaamaa keessatti laa tuharrik bihi lisaanaka lita'jala bihi inna alaynaa jam'ahu wa qur'aana fa idhaa qara'naahu fattabi' qur'aana jedhe Jibriil alayhi salaam yeroo dhufee qur'aana isaa irratti qara'aa ture akka suutee dheessa faana qara'u dubbataadha ture waan taateef qur'aanni Jibriil alayhi salaam irratti fidee buusee jechuudha. Yoo hadiisatti seenin jette hadiisarraa immoo dhibba sii fiduu danda'a. Galatoome quraana keessaa dumbulloo kennuun akka hin danda'amne arginee jirra. Sababiin isaa Allahuuni maal Jibriili ani Jibriilidha jedhee Muhammadis kanatti dhufte akka Jibriilidha jedhee tokkollee akka hin dubbanne arginee jirra. Eenyudha kanatti dhufte jedhee hin gaafanne ani kanatti kan sitti dhufe Jibriilidha jedhee inni qaamni itti dhufe kun hin dubbanne galatoome. Ati immoo intiin godhuudhaaf. Okay. Gaafii itti aanu. Suuratul kaafiruuna keessatti diiniin keessan diinii keessanii kan kenna keenyadha kan isin gabbartan hin gabbarru kan nu gabbaru isin hin gabbarina jedhee maftii kenna yookaan immoo dimokiraasii yommuu kennu argina. Suuraa Tawbaa keessatti ayat 29 irratti immoo mushrikoota bakka argitanitti lolaanii jedha. Ayata 5 irratti gaddeebi'e immoo ajjeesaa kan jedhu argina. Kamtu sirriidha? Kan dimokiraasii kennutu sirriidha moo ajjeesaa kan jedhutu sirriidha? Hayyee walumaa galatti silaa mata duree waa'ee ajjechaadhaan turre waa'ee ajjechaan turre garuu naa deebisee yoo siin deebisaa garuu mata dureen hundi akka namoonni beekanii fi waa'ee ajjechaati moo waa'ee ajjechaa miti mata dureedhaa ala jirra jechuudha. Gaaffii inni gaafataa jiru mata dureedhaa ala rakkoon tokko hin jiru mata dureedhaa hin qeebalu jechuun mirga nan qaba garuu an siin deebisa. Garuu inni sun dhugaadhaan lakumdiin kun waliyadiin sirriidha. Asittis taanaan gabbaruun sagaduun waan barbaade sagaduun mirga kee garuu warra lola keessatti dhufedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan inni jedheeni achumaanuu maal jedhe lakkoofsa jaarratti wayin ahadu minal mushrikiina istajaaraka fa'ajirhu yoo mushrikoota keessaa tokko gara keetti baqa kooluu dhufe jechuudha yoo lola keessaati gara keetti baqatee dhufe lola irrattidha kan inni jedhe kanaafuu lola dhufanii jennaani ta'a laalaan jenneen lola dhufanii yoo jedhani jara keessaa immoo tokko gara keetti baqate ofitti qabiti hattaa yasma'a kalaam Allah jecha Allah amma dhaga'utti quraana kan amma dhaga'utti of biratti qabe yoo dhagee amane yoo amanuu baate immoo bakka inni fa'ablighu hattaa ma amana bakka inni nageenyi isaa argamuu danda'utti geessaayyuu jedhee mirga isaallee ammallee dhawwanne warra sana agartee warra lola irratti dhufte garuu seefii qabattee dhufte taa'iti ilaalin jenneeni warra dhufte ofirraatti galchi jedheeni isa sitti kooluu gale garuu nagaadhaan gara kee dhufe maal godhi jennaani isa nagaadhaan gara kee dhufe nagaadhaan quraana itti miti yoo fudhatu baate immoo bakka nageenyummaa isaa eegamu geessi jedheen kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratul muntahina boqonnaa 60 keessatti laa yanhaakumullahu anil ladhiina lam yuqaatilukum fid diini wa lam yukhrijukum min diyaarikum jedhe boqonnaa 61 lakkoofsa 8 irratti warra kiristaanota nagaadhaan isin waliin jiraatan amantii keessan hin hordofina yoo isiniin jedhan malee yoo biyyaa isin ari'atan malee nagaadhaan waliin jiraadha gidduu isaaniitti adniidhaan faradaa jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Yerookom kitaabileen rabbi irraa buufaman anyhow suuraan 9 lakkoofsi 29 yoo akkana isinitti dhufan hin jenne qur'aanni kan jedhe kan birooti kaati jettu kan birooti qur'aanni kan jedhe yoo hanga isaan diini islaamaa hamma isaan waan diini warra kitaabni kennameef kan ajjeesaan jedhaan yeroo kana jalaan gubiin. Kitaabileen rabbi irraa dhufe jedhamee yaadamu kan qur'aanni ni dhugaa ba'u kitaabni Tawraat, Zabuur, Injiil, suufonni kitaabilee kanniinitti otoo takkaa gargar hin baafne itti amanaa jedha qur'aanni suuraan Baqaraa boqonnaan 2 lakkoofsa 136. Ati maaliif hin amantu? Macaafa Tawraatiif Injiil rabbi irraa bu'e yoo natti fidde nan amana kan rabbi irraa bu'e. Eessa jira qur'aanni laa nu farriqu jedhe kitaabileen sunniin moo eessa jira? Kitaabilee sana moo warra paastorootaaf yookiin immoo warra qeessotaa gaafadhu jara kaabbaan kitaabaa kan jara isa akka kaan gaafadhu. Ani dhalataa irraati waan quraana chaatu na suuraan maa'idaa boqonnaan 5 lakkoofsi 44 nan deebisa kaa qoy na gaafattee mee eessa jira naan jette eessa jiru kan naa gaafattu quraana naa kenname na gaafadhu malee sanammaa warra kenname feessa akka jarri buusan gaafadhu si galee qur'aanni kan jedhe
أما فرهاني في قرآن والأبانيرو والأبون كسما والأبدان جدا وليس أرارسوك درك من قبواني ركون قبواني قرآن كان جدا قرآن كان جدا قرآن كان جدا إن لله باف نوجد أتمو جرى غافت نجت قرآن لا نفرق بين أحد منه قرآن لا نفرق بين أحد منه قرآن لا نفرق بين أحد منه تقو إساني غرغر هم باف نوجد أتمو أي كيسو تغافت